viizaalleen hin jiru beekama. Viizaalleen amma dhoorgatamee jira. Biyya alaallee ba'uun ulfaataadha. Namni gariin dhedheessee gara alaa kana dacha'ee warri akka biraanuu leenjii soofaa dheessanii ala kana dacha'anii ala kanarra haasa'u jiranii. Kuwwan ammoo achi keessaallee carraa ba'uu waan argatan natti hin fakkaatu. Tokko kana kabira ammoo waraanni mootummaan leenjisee maal fakkaataa fi ummanni Oromoo biyya keessatti guyyaa kaleessaa walga'iin gaggeeffamaa oolee abbootii maatii ijoollee walitti qabanii sabsabarra oolchanii abbootiin ijoollee sabsabarratti deebii akkamii mootummaa deebisee ka jedhu ka kaleessa isinitti himne san isin martuu biyyatti quba qabdanii dawwaltanii hubattanii illee jedhee yaada. Rakkoo garagaraattu jira. Abbootiin ijoolleellee qabsoo keenyatti dabalamuudhaaf guyyaa muraasatu hafe jechuudha. Oromoon bokokee jira. Ummanni bokokee isin hin jenne kanaan dura. Ummanni bokokee jira fanadda'uudhaaf guyyaa eeggata. Guyyaa kaleessaa guutumaan guutuu jala sararee abbootiin ijoollee ilmaan keenya isinitti hin kenninu jedhanii murteessanii jira. Yaa salaam. Kuni tokko adda durummaadhaan qabsoodha. Abbaan ilma kiyyan kennu jedhee waadaa seenee jira kaleessa. Afaan tokko ta'anii dhoorgatanii jiran. Humnaan guurra jedhan humnaan guuraa jedhanii waadaa walii deemanii addaan deeman. Quba qabna kaleessa jechuudha. Kuni amma waa walgahii biyya keessa ta'ee ilmaan keessan fidaa jennaan abbootiin ilmaanii hin finnu jedhanii didanii jiran. Amma booda maaltu dhufa? Hi'i jedhanii ol ka'uu qofa dhufa jechuudha. Ol ka'uu qofa dhufa. Naa kijibaa miti. Isin warri abbootiin keessan lola deeme. Nama abbaa qabaa abbaa oofantu jira. Abbaa ilma nama ilma hin qabne manguddoo. Sunniin amma takka harka seenee garuu amma abbootiin ijoolleen kenninu jedhanii koottaa guuradhaa barbaadan dirqaman garuu fedhaawwan ijoollee teenya kenninu hin jiru jedhanii sun akkasitti ummanni bokokee xiilla'ee fanadda'uudhaaf guyyaa eeggataa jira. Tokko kana. Kabira ammoo obbo Taayyee Danda'aa yookaan adda Taayyeen yookaan adde Harreen yookaan adde Dullattii yookaan adde Gurraattiin itti gaafatamtu yookaan dubbii himtuu waraana adda bilisummaa Oromoo taatee muudamtee jirti. Taayyeen Danda'aa dubbii hima abaa'oo ta'ee muudamee jira. Inni duraan nuti kabeeynu akka Taayyee Danda'aa isin akkamitti beeytan? Dubbii himaa mootummaa biltsiginnaa yookaan naannoo Oromiyaatiin beeytan moo dubbii himaa abaa'ootiin beeytan isin Taayyee Danda'aa? Akkamitti beeytan? Waan har'a inni barreesse waan nama qaanessu waan nama gaddisiisu isinii dubbisna dhageeffadha. Waan Taayyeen Danda'aa propagaandaa dalagaa jira jechuudha. Haqa isaatitti propagaandaa dalagaa jira. Eenyutu dubbii himaa abaa'oo godhee filate Taayyee? Ofii keetii ufiltaa Taayyee Danda'aa. Eenyu si muude? Eessaa argatte informeeshiina? Nuti kasi beeynu ati mootummaa naannoo Oromiyaa bakka buuta malee abaa'oo bakka buutee dubbii himaa yoom irraa taate? Yaa subhaanallah dubbiin jabaatte biltsiginnaan amma kutte wallaahi billaahi biyyi rakkoo cimaa keessa galtee jirti. Breaking jedha amma breaking barreesse. Kabira ammoo sa'a tokko dura waan inni barreesse amma ammoo breaking jedhee barreesse kunoo maa inni breaking tana qawween jedhe Gujii Bahaa ana gummi eldalloo ganda malkaa gubbitti seenaan hojjetamee jira jedha. Ijoolleen fayyaaleeyyiin firooma wayyaanee fudhatuu didan wayyaantichi koloneel Haayilaayyeen jedhamu dabalatee ergamtoota wayyaanee 17 galaafataniiru jedha. Dubbii himaa abaa'oo ta'ee muudame Taayyee. Dhageeffatanii kun amma waan amma inni gabaasaa jiru ka jalqabaa inni gabaase isinitti himna. Har'a maal jedhee gabaase beeytanii? Dubbii himaa abaa'oo ta'ee muudamuu barbaadana fakkaattee aangoo barbaadaa jira Taayyeen Danda'aa. Waa'ee waraana adda bilisummaa Oromoo irratti propagaandaa dalagu jira isaatitti inni propagaandaa dalagaa jira. Shaneen wayyaanee waliin firooma ammaataa gootee nama 12 aangoo kenniteefii jirti. Jeneraalonni wayyaanee namni 12 muudama argatanii jiranii jira. Abaa'oo keessaa dhufanii namni 12 muudama argatan essayyo baga muudaman. Mintaa maxaallee leebaa ushaa. Wayyaanee miti yoo danda'ame Ameerikaa irraa dhufee muudame minaa gabbaante siin galchu. Kuni deebii kooti. Ajajoota 12 wayyaanee keessaa dhufee waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti yoo muudame assayyoo jennee fudhanna assayyoo. Taammanyi bayyanee nuu wayyu jarar. Suyyum masfin nuu wayyu jarar. Daani'eel Kibriitirra isaanuma nuu wayya. Taayyee kiyya gubatte malee propagaandaa ati dalayduuf bakka hin kenninu. Jeneraala 12 miti jeneraalli 30 Tigraay keessaa dhufee yoo waraana san keessa muudame assayyoo jennee fudhanna assayyoo mintaa maxaallee. Wanni fiduu dandeessu takka hin jiru. Propagaandaa feete hin dalagi homa feete fiduu hin dandeessu. Tokko kana jeneraalonni 12 lolchiiftuun 12 Tigraataan bakka buufamanii Tigraay keessaa dhufanii waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa isin lolchiisuu hin dandeettan jedhamanii
jara keessaa dhufanii bakka bu'anii je inni maal dalagaa jira propaganda dalagaa jira nuti hoo maal jennaan yeroo taa'een jedhanaalli 12 naannoo Tigraay keessaa dhufe aba'oo bakka bu'e nuun jedhu kan eessayyoo jenneeni fudhanna ashuu welcome baga dhuftanii baga muudamtanii jennaan isinii galee baga dhuftanii baga muudamtanii jennaan mangistu Hayilemaariyaam fudhachuurra warruma beerasabii jedhee federaalizimii nuun jee kana fudhanna baay'ee kiyya si galeemi suyyum masfin andaargaachoo tsiggee biraanuu naggaa irra jeneraala 8 mi 12 mi jeneraala 50 dhufee yoo bakka bu'ee waraanni adda bilisummaa Oromoo muudama kennuuf taate yoo jaalmarroo muudama kenneef yoo waraanni adda bilisummaa Oromoo taqabbalee fudhate sin galchu ati dubbi hima abaa'ooti miti ati waa'ee abaa'oo keessa wanni si galche hin jiru hin fudhannanu abbaa fedhe haa muudan nuu ta'ee jira taa'ee danda'a maaltu si galche nuu ta'ee fudhannee jirra tokko kana asumaan deebisi haa ta'u isin marti deebima kana deebisaaf itti dhiisa jarreeqa isaaniititti lubbuun kokketti ol galtee ennaan akkam goonee waliin dhooyinaadha kaayoon isaanii jeneraala 12 miti jeneraalli 50 Tigraay keessaa dhufee yoo waraanni adda bilisummaa Oromoo muudama kenneef assayyoo jennee harka lamaan cabaacabnee fudhannaa jechuudha. Oromummaa kijibaata isin deemtanii sannullee amma walitti baannannee jirra. Tabaannan waala humboala. Qaldiin hin jiru amma booda. Oromoo qulqulluu ka akka Jawaar Muhammad nusuu akka sooftii adii kana mana hidhaa keessa keettanii jeneraalolli 8 muudame Tigraay keessaa nuun jetteen gowwoomsuu barbaadda qoshaasha. Hin danda'amu kun. Hin danda'amu. Siigalee Oromummaa qulqulluu yoo barbaadde nama Oromoo qabsaa'u yoo barbaadde Oromoo qulqulluu yoo barbaadde jaalmarroo dirribaati nama jaalmarroo muude assayyoo jennee fudhanna assayyoo Tigraay keessaa haa fidu Eertiraa irraa haa fidu Ameerikaa irraa haa fidu Suudaanii irraa haa fidu Dabuub Afrikaa haa fidu bakka fedhe haa fidu nama jarri muudama kennaniif hin fudhanna minaa gabbaante ati bilxiginnaa akka buutee dubbii himaadha dubbiin ta'e kana biran tartuu siin jenna sirraan fuunu kaleessa sirraan fuune har'a sirraan fudhannu ati rakkattee kana iyyaa jirta nuti leenjistoota ilmaan yookaan qarree fi qeerroo Jawaar Muhammadi. Jawaar Muhammad qulqulluu ayam Oromoo faristi jedhe ati ayam Oromoo faristi miti jettanii hiitanii har'a jaalmarroo wayyaanee muude jaalmarroo wayyaanee yoo muude biqaatiidha kunuyyuu ati nama muuduu dandeessaa ergamuun alatti wasalaatta yaa taayee daddaa tokko kana Oromoo deebiin isin taayyeedhaa deebiftan bakka kanatti jeneraala 12 wayyaanee keessaa fidee jaalmarroo muudama kenneefii jee assayyoo bravo jaalmarroo dirribaa jennee fudhanna. Bara hujii gaarii siif haa ta'uu jennaan jeneraala 12 aangoo argate. Isinii galee bara hujii gaarii ka itti milkooftan ka itti biltsiginnaa cabsitan isinii haa ta'u jennee eebbifnee qabsoo hojjisee nu qofa. Heebata miskiina kiyya. Siyaasa nurra dalaguu barbaadda. Propagaandaa nurra oofuu barbaadda yaa oppodiyoo dhiifama siin goonu jennee jirra. Wanni ati jettu nu biratti fudhatama takka illee hin qabdu. Fudhatama takka yoo jaalmarroon jeneraala 12 mi Tigraay keessaa fidee jeneraala 30 muude harka rukunneefi simannala harka rukunneefi wannummaan isin fiddan takka hin jiru qulqulluu akka Jawaar Muhammad Oromoodhaa qabsaa'ee garraatitti hiikuu hin dandeenyeesi kami Oromoo qulqulluu ati soitu jaalmarroo caala Oromoo qabsoof taati guyyaa takka qorrattee beeyta guyyaa takka dheebottee beeyta guyyaa takka qorri si bu'ee beeka guyyaa takka bishaan oo'aa dhuydee beeyta ligidii tallaa jaabaastee dhuguun alatti xibsii finfinnee keessaa lafarraa ka fixe sii miti taa'ee danda'a. Xibsii finfinnee keessa jiru qaywaxii hallichaa ayinataan magaalaa finfinnee keessa deemtee nyaachaa qabsoo Oromoo xureessuu barbaadda. Jaalmarroo dirribaa bar dhagaa nyaatee biyyee arraabatee Oromoo qabsaa jira bar. Biyyee arraabatee waraanni adda bilisummaa Oromoo biyyee arraabateeti akka keetitti xibsii magaalaa finfinnee keessa taa'ee hallichaa qaywaxii gosa gosaan nyaataa waa'ee Oromoo irratti propagandaan dalagu nuti har'a jeneraala wayyaanee 12 muude jettee mi jaalmarroon itti dabalii 50 godhii jaanan siiqalee taayee danda'a itti dabalii 50 nuu godhii galatoomi bara hujii gaarii siif haa ta'uu biltsiginnaa balleessaa hinjifannoon galaa jennee eebbifnaa jechuudha. Wannummaan ati iyyituuf takkallee jiru bilaashatti qubni isin dhukkubiin barreessaa ooli. Itti na hin afinnee biyyee itti rarra waan ati barreessitee dhuftu guutuu haga feesbuuka qayyartanitti haga feesbuuka balleessitanitti haga guututti waasaappii balleessitanitti balleessina jedhaa hartaniimi balleessaa waasaappii balleessaa feesbuuka balleessaa telegiraamii balleessaa tiwiitarii Itoophiyaa keessa saniin alatti waan taayyeen danda'a barreessu takkatti nu jirra ooluu hin dandeessu. Ati har'a Oromoo kanaan burjaajessuu dhufte
Oromoon Jawaar Mohammad ayyaam Oromoo faristi jedhe maa hiite jedhe osoo si gaafate deebiin kee kanuma ta'a. Waan biraa deebisuu hin dandeessu. Jawaariin maa hiitanii Xayyib juntaa miti wayyaanee miti Oromoo faristiidha maa hiita yoo jedhanii Taayyee Danda'a gaafatan. Olaantummaa seeraa funyaan kan akkana godhaarra. Funyaan isaatti akkas godha milikkata isaa isinitti himaa jira. Kanuma asumaan tokko deebiin isaa kana kabiraa waraanni adda bilisummaa Oromoo wayyaanetti birrii doolaara miiliyeena 500 doolaara miiliyeena 50 fudhatee wayyaanetti gurguramee woboon asayyaw 50 miti miiliyeena 10 yoo gurgurame wanni si galchu takka illee hin jiru. Birrii ka kafalu wayyaaneedha. Kiicha keetii baasteen kafalle ka irraa fudhate woboodha. Kiicha keetii baafteen kennineef maalumatu si galche yaa Taayyee kiyya. Maalumatu si galche. 50 miti 10 yoo bitat ama 50 miiliyeeni doolaarri miiliyeena 50 guddaadha iyyuu bara. 10 yoo ta'e ati bilaasha bara Amaaratti gurguramte. Ati bilaashatti hawaltiin calii calanqoo tirriktistiriidha jettee bara. Ati bilaashatti bara mililik abbaa kiyya jette. Bilaashatti osoo saantimiin takkasiin kafalamin mililikiifan du'aa mililikiifan faarsaa jette. Jalmarroo yoo birrii waraanni adda bilisummaa Oromoo yoo doolaara miiliyeena 50 kennaniif maal rakkoo qaba. Asayyo haa fudhatu. Assay. Maaluma fiduu dandeessa. Ashuu bakka fudhatte fudhadhu hillim godhi. Oromummaa qulqulluu hin kijiban. Namni Oromoo qabsaa'u obbodiyoo keessa tokkollee hin jiru ilaalaa. Abbaan Duulaa maal jedha kaleessa? Maal jedha dhageettanii abbaa Duulaa? Intarvii dhufee waa'ee Oromummaa nutti himuu barbaada. Kaleessa maal jedha? TPLF waraana adda bilisummaa Oromoo caalaa namni natti aanu firri kiyya. TPLF jedha. Kaleessa dhufee isaan martuu xilaata kennaa jedha. Abbaa Duulaa. Miskiinaati abbaa obbodiyooti. Hangafticha. Kaleessa dhufee lachuu xilaatadha. Kanaan dura lamaan xilaatamaan godhin gaafa jarri aangoo qaban. Firri kenna TPLF OLF xilaata kennaa jedha. Kaleessa OBN irra bahee yaa salaam lachuu xilaata jedhe. Yaa abbaa Duulaa gammadaa. Ay carraa keessa obbodiyoo. Obbo Taayyee walumaa galatti mallaqa doolaara 1,050,000 fudhate woboon asayyaw baga fudhate. Baga fudhate waan godhuu dandeessu takka illee qabdu. Harkaa fudhachuu dandeessu dhaqii fudhadhu. Dhaqii fudhadhu. Hindinnamaa nama birrii nuu kenna hindinnu osoo nuu kennan iyyuu fudhanna. Birrii naganaa kennameefi namni ati maan didin? Ati maan didin? Isaatiin ummanni Amaaraa eenyu dalagaarta ati Taayyee Danda'a Oromoo dalagaarta? Oromoo hojjetaa jirta. Dubbiimaa Oromooti moo dubbiimaa Daani'el Kibriiti? Taayyeen Danda'a dubbiimaa maaliiti? Maa inni ati dubbiimaa Oromooti? Oromoo dubbiimaa yoon godhee si muudate. Kasi muude ummata Amaaraati. Jaraa dubbachuu jirta. Qabsoo Oromoo quban qabdu. Garaa keetiif iyyaa jirta irrallee. Xibsiin Finfinnee keessatti walii gad deemee laaluun harkaa fashaloofte jette. Tokko kana. Haasaa Taayyee Danda'aati qabadha. Hin burjaajayinaa waliin. Kabiraa maal jee beektanii jeneraalonni jee. Warroonni akka eenyu jedhamee maqaa isaa kan inni barreesse sanii hooggantoota ABO. Hooggantoota ABO keessaa nama lama barreesse. Shaneen ergaa wayyaanee waliin firoomuun himatte didaan keessoo isaanii jabaatee jiraa jedha. Diddaan keessoo isaaniitti jabaatee gullicha dheengoo fi dhukaasaa bakakkoo waliigaltee wayyaanee diduun gurmuu shanee keessaa bahuun dhagayamee jiraa jedha. Xayyib gurmuu shanee keessaa ba'anii Finfinnee galanii jiranii isin bira ga'anii obbo dhukaasaan bakakkoo si bira ga'ee Taayyee. Gollichi dhoonge akkamii gara keessan sadachi dhufee kondominiyeemii kennitanii fi hoteela wayii qopheessitee fi kondominiyeemii qopheessitee fi maal jetta abbo gollicha dhoonge qabsoo jara gara biritti baheette Xayyib waa qopheessitee fi akkamii lafa Oromoo waa kondominiyeemii wayii kutuu fi gollichi dhoongoo eega jalmarroo jalaa ba'ee kaasi bira jira jechuudha. Eega akkasitti keessa isaa beeyte ka ibaasi ka OBN irratti fidi gollicha dhoongoo fi dhukaasa bakakkoo akka ati jette san qabsoo Oromoo keessaa yoo bayan dhiyeessi Finfinnee irratti. Fidinu OBN irratti maal rakkoo qaban laalla waanuma inni je'uyyuu. Fidinu nama ati Oromoo qabsaa jirta useeta amma Taayyee. Oromoo qabsaa jirta. Oromoo qabsaa namni jiru si miti. Tokkoffaa warri amma ati jettu kun yoo qabsoo keessaa bahe OBN irra nu dhiyeessi. Gollicha dhoongeetu fi
dhukaas bakakkoo ka jettu qabsoo kana dhiisanii bayan jettee mixayib finfinnee galchi akkuma galaasaa dilboo akkuma diimaa nagayoo akkuma mardaasaa maallee akkuma jara kaleessa jarallee finfinnee fidaa OBN irratti baasaa nurratti duulchisa yooma jarri qabsoo keessaa bayanillee ta'e saantibii takka namni duuba deebi'u hin jiru. Sigala obboleessoo maalii ati jettu bayya abbaan fedhe samii dha'ee nama siin firooma qabu martuu xilaata kenna. Sigale qabsoo Oromoo galmaan ga'uu yoo barbaade ati xilaata Oromoo guddaadha. Namni osoo sin balleessin jalmarroon wal lolu hin jiru. Namni osoo ati achi jirtu jalmarrootti fuula guuru hin jiru. Warra si waliin keessaan harka qabu yoo jiraate san akkuma beeytu OBN irra fidi. Nuufis xilaata marroofis xilaata sun. Hin jiru har'a wanni akkasii basaastuun hin seentu qabsoo Oromoo keessa. Namni ati ittiin ashangulliitii koottee taphattu abadan amma booda qabsoo warra bilisummaa Oromoo keessan seenu. Sigale abbaa fedhe yoo ta'e har'a qabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo godhaa jiru nam tokko dura dhaabachuu hin danda'u. Nam tokko. Sigale kanaafi warra akka jettu kana harka kee jiru. Ka birri itti kenniteetiniin addaan Oromoon baasuu yaaddu yoo qabaatte dhiyeessi OBN irra fidi. Xilaata kenna ta'uu nutis gaasan adda baafanna. Waraanni adda bilisummaa Oromoos adda baafata. Eenyu xilaata wobooti, eenyutu fira wobooti adda baafata gaafa san. Kanaafuu nama keessaa qabdu yoo jiraate dhugaan ba'uuf deemti. Akka tasaa yoo nama achi keessaa qabaattu jiraate yoo waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa nama qabaatte yaa taa'ee danda'a. Yeroo gabaabduu keessatti Finfinneetti si ergina. Finfinneetti sitti finna. OBN irra fiddee nurratti duulchifta. Wanni fiduu dandeessu jira. Mata kan jira. Hai miskiina taa'ee kiyya. Gullichi dhongoo maaliidhati jettu yeroo gabaabduu keessatti hin qulqullaaya hin maraatiin saniifillee yoo isaan ammoo akka jedhan akka jettu tana taate waadaa sii galanii yoo walii galtanii mana sii kennina kondominiyeemii sii kenni leettanii ni amansiifachuu dandeessan warra maqaa dhooyte kana jechuudha sababa malee maqaan dhooyne ati homa jira yoo jennume dhiyeessi magaalaa Finfinnee fidi kondominiyeemii kennii fi hoteela kennii fi nurra duulchisi wanni fiddan hin jirtu qabsoo Oromoo baraaxeessuu fashaleessu yoo barbaade gollichi dheengoo siin fira taya. Dhukaasaa bakakkoo siin fira taya. Wanni dhufu hin jirtu garuu. Oromoon nama siin firaa tokkocha jalan deemu. Namni sitti hafuurri kee itti dhaye tokkochuu barakaan arganne kaleessallee. Namni hafuurri kee itti dhooye kaleessallee barakaan arganne. Har'as barakaan argatu gara fuulduraatti illee barakaan argatu. Nama ati achi keessaa qabdu qulqullisinee baafnee gurra bicciiree si erga jaalmarroon. Finfinneetti si erga. Finfinneetti si erga makiinaa Tiyoottaa keessa kaa'ee yoo si barbaachise yaa taa'ee danda'a. Basaaftuun takkan seentu woboo keessa takkatti namni irra qabsoo Oromoo tana isa biyya keessaa qawwee si dhukaasee lubbuu fi qabsiisee siin qabsaa jiru dhiisi. Warri biyya ambaa keessa jiru namni waraana adda bilisummaa Oromoo dura dhaabatu hin jiru. Warrummaan ala jiru. Jara achi teettee lubbuu fi qabsiiftee qabsaa jirtu taati maqaa balleessitu tan hin dhiisi. Garuu waan jara kana maqaa ati qabatteef yeroo gabaabduu keessatti ni qulqulleessina ifa goonee uummata keenyaaf dhiyeessina. Wanti akkasii yoo jiraatu ta'e gaafa san dubbanna san. Sigalee warra ammati maqaa dhooyte lamaan kana keessa akka ati jettu sun hin jiraaf hin jiru yoo jiraate gaafa san waan biraatiin sitti deebinaa jechuudha. Har'a osoo wanti takka hin jirre propoogaandaa keetii waan jennu hin qabnu. Ajajaa qabna dubbi himaa qaba abaa'oon irra. Gollicha dheengoo dhukaasaa bakakkoo ati jettu borii fiftaan keessatti adda baati dubbiin. Gaafa dubbiin sun adda baate hoo sawwaan biraa qabannee sitti deebinaa jechuudha. Har'aaf akkanaan hin dubbannu nuti. Waa hunda adda baafannee dubbanna. Waraanni adda bilisummaa Oromoo waraana sabaati. Lubbuu fi qabsiisee qabsaayaa jira. Garuu shirri ati jara lamaan kanarra xaxuu barbaadde maaliif akka ta'e naan galle. Duraan maqaa namaa dhooytee namni ebalu du'e jetta malee ajajoonni waraanaa akkana waan akkasii didanii kana hin qabdu. Har'a kana bakka fidde hin beekan. Kun amma dubbiin si jabaattes illee woboon dhufee nageelleen to'atee jennaan waraanni adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jala kalaa'ee jennaan maqaa namaa dha'utti seente. Ajajoota waraanaa dha'utti seente. Lolchiiftota waraanaa maqaa dha'uu seente. Nama ati maqaa dhooyte lamaan kana yeroo gabaabduu keessatti afaan isaa irraa sagalee isaa irraa intarvii miidiyaan Oromoo yeroo gabaabduu keessatti intarvii godhee kijiba kee gurratti cala'u si goona taa'ee danda'a. Gurratti cala'u si goona. Namni har'a xilaanni isin ta'uu hin beekin hin jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo akka ati xilaata guddaa taate hin beeka. Taa'ee danda'a. Namni mistira sitti himu ammoo Oromoodhaaf xilaata. Namni dubbii woboo siin ga'e Oromoodhaaf xilaata. Namni dubbii waraana adda bilisummaa Oromoo sitti fide Oromoodhaaf xilaata. Oromoon hundi kanan deeggara. Abbaa fedhe yoo ta'e hin deeggarra.
nama information asii kennu nama information hailuu addunyaatti kennu Oromoon hin deeggara ebbama fedhe yoo ta'e hin beeka waraana adda bilisummaa Oromoo warra eenyutu qabsaayaa dhugaatii eenyutu basaastuudha hin seentu basaastuu woboo keessa warri kaleessa woboon akka sochoone waraana adda bilisummaa Oromoo akka galman geenne waraana adda bilisummaa akka tarkaanfii takkan sochoone godhe marti isaas waliin jira Finfinnee keessa hundi isaanii kun biyya alaa kana jirti kun ammoo Finfinnee jiran akka jiranii hoteela galanii hundi isaanii har'a waan akkasii tasumallee argachuu hin dandeessu. Kanaafi ergaan anasumaan dabarsuu barbaadu waraana adda bilisummaa Oromoo ta'ee dubbi himtuu yookaan wal qunnamtii waraana adda bilisummaa Oromoo Najaat Hamzas ni jirti. Odaa Tarbis ni jira. Dubbii jaarsi tortoraan taayee jedhamu kun olii gaxoofu kana. Tawaayee amma sabboontota qabsoo Oromoo keessa jiran. Dhukaasaa baqakkoo fi warra amma inni maqaa dha'e kana lamaan yeroo gabaabduu keessatti kijiba taayee akka itti kuttan asumaan uummata keenya bal'aa beeksisuu qabna. Maaliif dubbii kolkolee taayee dhufu kana afaanii cuqqaala. Amma uummanni Tigraay akkasitti injifachuu jira. Wayita Abiyyiin Ahmad asiin damassase jedhee propagaandaa dalagu Tigraay viidiyoodhaan fidee agarsiisee harkatti cabsalaal hamilee. Nutis kana dalaguun nurra jiraata. Qabsoo Oromoo galmaan ga'uudhaaf waraanni adda bilisummaa irra hoogganaa qaba, ajajaa qaba, itti gaafatamaa qaba. Kanaafi propagaandaa bilchiginnaan deemtuun daqiiqaa takkatti fuula dura dhaabuu isinirra jiraata. Har'a dubbiin amma taayeen fide kun dubbii salphatti hin ilaalina. Keessattuu maqaa namootaa dha'uun kun sirrii miti. Ka mallaqaa itti dhiisa. Ka ajajoonni akkanaa muudamanii itti dhiisa. Ajajoota akkanaa dhukaasaa baqakkootii fi maarree ka jedhu kuni kana hatattamaan furmaata itti kennuu qaba waraana adda bilisummaa Oromoo. Maal godhee jaruma inni maqaa dha'e kana lamaan dhiyeessee akkami qabsoon teessan rakkoo akkanaattu jira jedhanii rakkoon kun jira moo hin jiru sababiinoo maarree ohoo akkamitti qucu Oromoodhaaf lafa kaayaa dafa. Sababiin isaa isinillee qabsootti jirtan uf eeggachuu isin barbaachisa. Waraana adda bilisummaa Oromoo qabsootti jirtan uf eeggannoodhaan step by stepidhaan socho'uudha qabdan. Xilaanni isin nyaachuudhaaf isin dhudha'uudhaaf haala mijjeeffachuu barbaada. Kanaafuu uf eeggannoo cimaa isin barbaachisa. Waraanni adda bilisummaa Oromoo bakka kamuu jirtan jechuudha. Kanaafi waan kana hatattamatti furmaata itti barbaada. Dhukaas baqakkoo maali rakkoon isaa? Namicha kaan ka taayeen maqaa dha'e maali rakkoon isaa? Taayeen waan kana maalirraa fiduu danda'e? Sababni maali? Minciin kun eessaa ka'uu danda'e? Sababni maali? Waan haarawaa miti. Kaleessa jaalmarroon du'e jedhaa turan. Jaalsanyiin du'e jedhaa turan. Garuu wal dhaban nuun hin jenne. Kana quba qabaadha. Wal dhabanii rakkoo jiraa nuun hin jenne. Amma asirratti harkatti fashaleessuudha qabdan. Harka fashaleessuudhaaf maaliif beektanii? Nam tokko wayita waasit darbatu san hinjifachuu yoo barbaadde dhugas haa ta'u dharas haa ta'u ummata biraan ga'uudha qabda. Jalmarroo waliin ka jiru Oromoodha. Oromoo waliin ka jiru woboodha. Walii galanii filatan walii galteedhaan waa mara godhan. Kana keessatti bakka rakkoon jiru waraana adda bilisummaa Oromoo anqolaaqolee mimicciiree sirreessaa jechuudha. Kanaafi waa'ee dhukaas baqakkootii fi jara maalii intini abbooyyeessan barbaadamee yeroo gabaabduu keessatti Oromoodhaaf ifa ta'uu qabaa isinin jedha. Sababiin isaa jarri kun propagaandaa dadhabanii lolaan dadhabanii jennaan amma jidduu isaanii kanatti shakkii naqanii Oromoo qoqqooduu yaadaa jiran. Oromoo tam qooduu deemaa jiran amma laalame amma nu dhiisanii diyaaspooraa kaleessa dadhaban. Waan isin ajaa'ibu laalame ummata diyaaspooraa kana kaleessa dadhaban qoranii kaleessa dadhaban. Har'a eenyutti taraa jira yoo danda'an waraana adda bilisummaa Oromoo kana akkam goonee jara keessaa basaastuu argannaa yaalaa jira taayeen danda'a. Kana jaalmarroon uf eeguudha qaba. Jaalsanyiin uf eeguudha qaba. Ijoolleen culullee waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jirtan sirriitti uf eeggachuudha qabdan. ODDU'n nama waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa bituudhaaf maraachaa jirti. Waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa nama soqaa jirti. Basaastuu. Basaastuun isin keessa jiraannaan salphattan jiraachuu isin qabdu basaastuun woboo keessa. Kuni dhaamsa kooti. Sababiin isaa har'a fuulaan gara maraan itti cufatte. Kallattii asiin gara kaabaatiin waraanni Tigraay akkana godhaa jira. Waraana 12,000. Waraana Abiyyi Ahmad akkana godhee nama 100 wayi addisi booji'e. Yeroo gabaabduu keessatti TV irratti gad isin yaasan. Ummata booji'an. Gara dhaqan dhabanii jennaan sagalee tokko har'a poostii isinii godhee ture Facebook kiyya kaanii. Ummanni naannoo Amaaraa guutumaan guututti abdii muranne jedhe.
nama nuun lolu walii wallaallee waraanni mootummaa lubbuudhaaf magaalaa keessaa bahee xiqqoo gara baadiyyaa deemee lolaan jiru. Ka gara baadiyyaatitti ergan ijoollee addisii Oromiyaa irraa dhuftee fi Liyyuu Haayilii Amaaraati. Nuti ammoo xiyyiitii qullaa nu kennanii qawwee qullaa baannee dhaabanna wanta akka kan qabnu saabate uummanni nu harkaa. Janaaza namaa awwaaluu dadhabnee ji'a. Taayyee danda'a kanatu cinqeem. Amma maal barbaadan? Tigraay keessaa basaastuu dhaban. Kallattii kamiinuu seenuu dadhaban. Amma eessa soqaa jiran? Waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa basaastuu barbaadan. Ta akka kaleessa warroota kaleessa Anabaa'oodha jedhee Daawud jala taa'ee Daawudiin basaasaa ture. Warroota kaleessa Anabaa'oodha jedhee akka leencoo lataa kana barbaadan jarri. Leencoo lataa woboodha ofiin jedha ajajaa waraanaati jedhee mallasii waliin dalaga. Ilalaala Oromoo amma wanni taayyeen halkanii guyyaa u'uu jedhee asiin kaan tuqee jedhu maal barbaada beektanii? Waraana adda bilisummaa Oromoo kana keessa akkami basaastuu argannaa soqaa jiran. Basaastuun jiraachuudhaan qabdu. Hundi keessan wal eeguudha qabda. Waraanni adda bilisummaa Oromoo gizeen kun gizee wasaanyiidha. Gizeen kun gizee qawxiiti. Gizeen kun gizee tokkummaa keessanii injifannoo duratti ooftanii malee gizee oppodiyootti informeeshina keessan kennattanii miti. Rakkinnuma feetan yoo qabaattan keessoo keessanii xumuradhaa malee oppodiyoon hin gahina. Namni rakkoo kee oppodiyoodhaan geettatti mataan kee basaaftuudha. Woboo keessallee jiraadhu dhiifama naa godhaa garuu. Informeeshina keessan fuutanii oppodiyoon geettan taanaan ati mataan keetuu rakkoo qabdaa jechuudha. Woboodhaaf lolaan jirtu. Oromoodhaaf qabsaa'an jirtu. Qaxxitaa qabsoo Oromoo keessaa baatee waraana mootummaatti dabalamu sirra jira jechuudha. Sababiin isaa kaleessa Oromoodhaaf eega qorra keessa dhaabatte har'a wanni achi keessa ta'anii oppodiyoodhaan informeeshina kennaniif hin jiru. Haga ammaatitti kan argachuu dadhaban. Wanni har'a taayyeen dhukaas bakakkoo fi gammachuu abbooyyee maqaa kaaseef sababa biraatiif miti. Woboodhaan adda baanii jiranii jarri lamaan hin fudhannu jedhanii sababiin jarri hin fudhannu jedhan Tigraay waan ta'eef sababiin isaan hin fudhanneef maali? Abiyyiin kophaa isaa lolaa jira. Eltiraa dabalatee lolaan jiru. Isiyaas Afwarqii dabalatee lolaan jiru. Waraana Amaaraa dabalatee lolaan jiru. Basaaftuu woboo keessa jiraachuudhaan qabdu. Kanaan dura hin jirtu har'a boodas hin dhalattu. Hin dhalattu har'a boodas. Kanaafi waraanni adda bilisummaa Oromoo nama shakkii akkana irraa qabdu hatattamaan uummata keenyatti beeksisi. Uf eeggannoo uummanni godhuudha qaba. Rakkoon oppodiyoon keessa galte har'allee rakkoon dhufaa jira. Kanaafi eenyumaayyuu taatanii amanuun isinirra hin jiraatu. Oppodiyoo bira dubbiin geette rakkoodha jechuudha. Kanaaf adaraa waan kana hatattamaan uummata keenyatti ifa baasuun dirqama keessani. Ajajaa waraanaa adda bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa. Basaasummaa waa'ee taayyeenoof waa'ee birrii gosh ajaa'ibatti fudhadha. Isinii kennamnaan sirriitti fudha. Muudama namaa kennu abbaa feetan muuda. Garuu isin keessa taa'ee namni oppodiyoodhaa dalagu yoo jiraate suni badaadha beekadha. Isin keessa taa'ee informeeshina namni taayyee kennu jiraannaan qabsoon teessan salaam aleikum. Kanaafi kun eeggannoo cimaa barbaachisa. Kuni uf eeggannoo cimaa godhuu qabdan. Dhukaasaa bakakkoo gammachuu abbooyye hin qoratamu, hin gaafatamu maali rakkoon isin keessa jiru? Wanni taayyeen jedhu kun eessaa dhufe? Isin maal taayyeen jettanii qabdu? Taayyee dawwaltanii hojjaa sooftammoo? Haayilutti dawwaltanii hojjaa sooftammoo dubbii akkana eessaa fiddanisi? Eessaa fide taayyee waa'ee keessan maqaa keessan barreesse. Hatattamaan deebii argachuudha qaba. Kuni ergaa kooti. Sababiin isaa basaaftuun woboo keessaa oppodiyoon argatte taanaan waan dura deemtan takka illee hin qabdan. Sababiin isaa xilaan isin keessa namni xilaa of keessaa qabu injifachuu hin danda'u. Abiyyi har'a maaltu isa fashaleesse hin beektaniisi? Keessa isaattu kolkoleedha. Keessoon isaa kolkoleedha. Nama isa basaasu hin beeku. Naannoon Amaaraa marti Tigraay waliin jira. Oromiyaa akka jirutti Tigraayiif basaasa. Sagaleedhaan erguuf bilbilanii itti himu jala garagalanii informeeshina waraanaa kennuuf. Uummata akka fiduu dadhabe Abiyyiin waraana biyyi tun qabdu hunda qabatee diroonii qabatee lokoftorii xayyaara qabatee taankii madfii qabatee waa takka fiduu dadhabee kun warra u'uu jedhee garana utaalee garas utaalee kef jedhee hafe. Kef basaaftutu kana isa godhee jechuudha. Informeeshina isa keessaa bahutu isa kana godhee jechuudha. Kanaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo Tigraayin har'a Abiyyi wanni dadhabeef basaastuu dhabe. Basaastuu Abiyyiin Maqaletti erge Tigreen gootee ilala duguydee baastee Finfinnee deebiste. Achi booda namni isaa basaasuun dhabame harkaa cufate dubbiin isaa. Kanaafi waan sirrii dalaguudhaaf basaastuuf keessaa eeguu qaba. Kanaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo waan amma taayyeen oofu kana marroodhaa fi dubbii maa waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo gabaabatti waraana adda bilisummaa Oromoo kallattii jiru hundaan qunnamtanii haala sochii isaanii maal akka fakkaatu yeroo gabaabdutti jara kana lamaan intarvii godhuu qaban uummanni keenya. Miidiyaan Oromoo dhukaas bakakkoo fi gammachuu abbooyyee
yeroo gabaabduutti interview godhuu qabanii rakkoon jara kanaa maal akka ta'e yoo ka jiraatu taate rakkoon adda baafamuu qabaa jechuudha. Kokkee qabame taayee kokkee. Waraanni adda bilisummaa Oromoo dhufee nageelleen qabatee agarraan kijibaa oofu ebaluu akkas ta'e woboo keessaa ba'e sababa kana ba'e jennee haa oofu kana fashaleessuu qabdan. Jalmarroon gaafa jarri du'ee jira jedhaniin gadi ba'ee viidiyoodhaan kunoo jira. Bara 2020 irraa 22 tokkotti seenne har'i guyyaan janawaarii tokko jedhee dubbate. Kanaafi waa'ee dhukaas bakakkoo fi gammachuu abbooyyee kanallee waan taayyeen jedhu kana fashaleessuudhaaf gadi bayanii dubbachuu qaban. Sagalee isaanii dhaga'uu qabna, isaanirraa dhaga'uu qabna. Ajajoonni waraana adda bilisummaa Oromoo illee dubbii maalleen wanni jechuu qaba. Informeeshinni wasaanyiidha. Informeeshinni wasaanyiidha. Kanaafi wayita Abiyyiin dhufee taankii kana booji'ee magaalaa kanaan balleessa jedhu Tigraay maal godhaa ture? Ushatam fidaniituma jala gadi kaan kun olala kijiba adii waraana nu boojine jedhan harkaa fashalaa'e achumatti kamileen isaa cabe waa takka sochoosuu dadhaban nutis bilxii kanaan socho'uu dhaqan rakkoo jarra ifidan harkatti jaamsuu qabna malee irraas fuunee cal'isneetuma yoo gara qabannee teenne shakkii nu keessa uuma. Oromoo hunda keessatti shakkii naqa gammachuu abbooyyee maarreen eessaa dhufee taayyee bilbilee informeeshin akkanaa isaa fide taayyeen ka jedhu nama mara keessatti gaafii waan uumuuf gaafii kana nama mara keessaa baasuudhaaf hatattamaan jarri kun lamaan haasaa godhuu qaban. Waliin jiraatanii waliin jiraachuu baatanii rakkoo kennaa miti. San uummata Oromootti murteessa. Garuu ifa bahuudha qaba saba Oromoo kanaaf. Qulqulleeffamuu qabaadha saba kanaaf. Kuni waadaadha. Maaliif nam tokko jecha namaa kana lafa malee waa namaan hin jedhu sareen lafantutti jira Oromoon. Taayyee danda'a jechuun hojii isaattu diqqaadha malee aangoon isaa diqqaa miti. Bakkeen aangoo isaa guddoodha. Sadarkaan amma inni aangoo qabu aangoon isaa baay'ee guddaadha. Dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun qalaalii miti. Garuu waan kana qabu itti barreessu. Eessaa fide jara kana lamaan maaliif maqaa jaraa dha'uu danda'e maaltu jiraa ka jedhu kana gadi fageessee wanni akkanarraa dubbadheef Oromoo jidduutti burjaajiin akkan uumamne haa qulqullaa'u nu qulqulleessaa isiniin jechuu barbaanneeti. Wanti akkanaan jiraafi miti. Jiraatee dhiisee Oromoon gurra isaatiin dhaga'ee fala itti barbaaduun dirqamaa jechuudha. Kana tokko itti aansee wanti biraa ka jiru maa inni irreecha barana mootummaan Itoophiyaa nu bilisoomnee jirraa bilisoomtan isiniin ja'a irreecha barana koronaan dhufee jira jedhan irreechi dhufnaan koronaan dhufee jedhan koronaan dhufe irreechi dhufnaan koronaa waraana isaa ka leenjisu waraana dheengadda walitti qabee leenjisee agartanii nam tokko maaskii qabatee jira maaskii takkatti ofirraa qaba poolisiin maan inni dheengadda leenjise sun ummanni hiriira ba'u maaskii godhatee hiriira ba'aa jira namni hiriira ba'uun dhoorgin irreechi akkamitti dhoorgama yaa banii Adam kana Oromoo biyya bulchaa jiraatanii nu morqitanii Oromoon biyya bulchaa jira taayyeen faa waa'ee Oromootuu quban qaban jiran irraanfadhaa isinillee ummanni kuni takkatu waa'een Oromoo dhufa balaalleen hin dhufa amma maal jette Liyaa Taaddasaa ministeerri fayyaa Itoophiyaa jechuudha koronaa vaayirasiin dabalee jira irreechi baranaa deemuun hin jiruu jette dheengadda hiriira ba'a jedhaniini Oromiyaa mara keessatti ummanni manatti nafne jedhanii nutti argisiisaa turan maaskii takka ofirraa hin qabu namni har'a irreechi dhufee jennaan koronaan dabalee jira marsaa sadaffaan jalqabee jira kanumarraa of ilaaltaniisin Oromoon sadarkaa maalirra akka inni jiru Oromummaan akka badaa jiru Oromummaan akka guutumatti dimixmaaxiin isaa dhayamaa jiru argaa hin jiru ummanni maa callisee ilaala kana caala waan isinitti himnu qabnu dubbiin jabaatte kanaafi tokko kanarraa barachuu dandeessanii walumaa galatti ajandaa wanna nama isinii dhimu lola kaaba keessatti deemaa jiru waraanni Abiyyii saabate tahaften jirtu kanaaf gandarra deemanii ijoollee cinqaa jiran maatii cinqaa jiran dargaggeessa qotee bulaa cinqaa jiran kanaafi waraanni adda bilisummaa Oromoo adaraa wannan isinii dhaamu gadi fageessee basaastuu eeggadha basaaftuu yoo ofirraan eegin milkiin hin jirtu Abiyyi Ahmad irraa baradha Abiyyi Ahmad wanni isa miidhe keessoo isaati wanni qabsoo isaa waan inni yaade galmaan isa ga'uu dhoorge qabsoo keessa jiru warra isa keessa jirutu akkana isa godhe warra inni waliin hojjetu warra isa waliin shaayii dhugu warra isa waliin buna dhugu warra isa waliin wiiskii dhugu warra isa waliin bakka fedhe deemu jara kanatu dabarsee informeeshinii Tigraay kennaa jira hinjifachuu hin dandeenye carraan inni qabu takkatti nama aangoo gadhiisuu qofa Abiyyiin Ahmad dhugaa isinitti himaa kanaaf har'a oppodiyoon waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa basaastuu barbaaddi sababiin isii maali Tigraay keessaa waan dhabaniif Oromoon kaleessallee wal basaasaa har'as jara kana keessaa
yoo dandeenye soqanna jedhanii nu tuttuqaa jiran. Kanaaf hin jiru jechuun hin nurra jira jechuudha nullee. Oromoo keessas hin argattu woboo keessa basaaftuun hin jirtu jenneeni deebii kana deebisuuf hin nurra jira jechuudha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo osoo akkuma jarri jedhan sanuu wannummaan fedhe komiin fedhee jiraate har'a dubbatamuun abadan irra hin jiru. Taasumallee dunuunfattanii waan barbaaddan kana galmaan keettanii gaafa hajaate san galmaan gaattan san rakkoo jiru furmaata waliin keettan jechuudha. Har'a gizee walitti garagalanii yookaan fuula keessa wal dhaabatanii ati maaf achi taate ati maal as taate waliin jedhanii miti. San ammoo mariidhaan godhame irraan mari'atamee dhumate. Sanillee hin jiraaf jechuufi miti. Osoma jiraate iyyuu hin barbaachisuu jechuu kiyya. Kanaafi agoonuma dubbachuu barbaadaa ergama kana dabarfachuu seenee galatoomaa hundi keessanuu fayyaa ta'a. Waraana adda bilisummaa Oromoo jara kana lamaan yeroo gabaabduu keessatti akka interviinuu gootanii sagalee isaanii fiddanii taa'ee danda'a kijiba gurra isaatti calawu gootan asuma waamicha isinii dhiyeessinaa. Wanni kun waan Oromoo hundaaf barbaachisaa waan ta'eef namni baay'een shakkii godhaa. Maali namichi kun maalirraa ka'ee maqaa nama kana lamaanii barreessuu danda'ee eessaa fidee propagandaan hagana ga'u maalii? Ka jedhu shakkii naman naqa waan ta'eef shakkii ummata keessaa balleessuudhaaf waan kana dirqama hojjechuu qabdanii isiniin ja'a galatoomaa fayyaa